artist George Arbu konsertii san irratti alaabaa Falastiin san uffateeti ol ba'ee jiratti wallisee wanni sun ummata saniif solidarity gartee ummata saniif isaa wajjin dhaabbachuu agarsiisuuf quuqamni isaanii miidhamni isaanii rakkoon isaanii beelti isaanii daa'imni du'uun jiduu rakkoon isaanii rakkootii jeteetu agarsiisuudhaaf jechuudha. Kun namummaadha. Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu namoonni tokko tokko maaltu waan sanii fi irreechaa fi maaltu waliif fidee artistiidhaa fi waan san maaltu waliif fidee wanni sun waan nu laallatu miti nuti Oromoodhaa isaan Arabaa yookaan ammoo biyya biraati wanni waliin fidee jirtu teenyuma yoo beekne waan juu haasan. Ilmi namaa addunyaarraa lamma jiru kanaan guutumatti waan hadooti na fakkaata ilmi namaa. Osoo hadooduu baate namni akkamitti ilmu makka ifiiti namni duu abbaan akka abbaa keetiiti haati akka haadha keetiiti ilmoon akka ilmoo keetiiti obboleettiin obboleessi namni miidhamu habeelamu boo'u kun ilmu mateeti quuqama ilma namaati. Akkamitti ilma namaa kana miidhaan isaas dhagamuu dhabdee waa'ee isaa dubbachuun ammoo akka waan qaanyii taatee yookaan ammoo waan biraa taatee fudhatamte. Hedduu ulfaata jechuun namatti ta'u. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii like share subscribe godhaatii wal biraan gahaa nu jajjabeessaa komentis nu kannaa yaada nu kannaa hirmaadhaa. Hedduu walqabamaa.